Ergaawwan Paulos waldoota garagaraatiif barreesse keessatti gaafa ilaallu irri caala isaanii Paulos bakka tokko taa'ee yennaan xalayaa kana barreessu yookaan immoo achuma isaan gidduu taa'ee yoon isaanii barreessuun argitan jechuudha. Kutaawwan biyya garagaraa keessa taa'ee isaanii barreessa. Keessumaa ergaan inni isaanii barreessu hin dhaqaa. Paulos keessumaa jalqaba gooftaa erga fudhatee booda waggoottan 13f ari'atama guddaaf rakkinni guddaan isarra ga'uurraati kan ka'e biyya isaatti deebi'ee taa'aa kan ture ta'uusaa macaafa qulqulluu hojii ergamootaa keessaatiin arganna jechuudha. Achi erga deebi'ee garuu ergamoota qabatee keessumaa hojii ergamootaa boqonnaa 13 gaafa dubbistan waa'ee Phaawulosiif waa'ee Barnaabaas argitu jechuudha. Tokkummaadhaan ergamoonni erga kadhatanii booda hafuurri qulqulluu hojiin isaan barbaadeef addanaa baasaa ergeedhee booda Phaawulos ennaa taa'uun argitanii ergamee deema. Ergaawwan inni deemu kana keessatti waldaa ishii jalqabaa gidduudhaa ka'ee gaafa adeemu kallattii inni itti deemu yoo xiqqaate marsaawwan arfan tokko hamma shanan tokko Phaawulos deemeera jedhamee yaadama. Akka ijootti marsaa 3 deemi jedhamee haalaallamullee malee amma marsaa 5 tokkotti Phaawulos akka deeme hin beekama jechuudha. Marsaawwan kana keessatti waldaa sana hin dhaaba. Waldaa tokko dhaabee gara magaala biraatti immoo darbee yommuu deemu magaala sanarra taa'ee turtii yeroo dheeraa godhata. Fakkeenyaaf magaala Qorontoos keessa waggaa tokkoo fi ji'a 6 akka ji'a 18 kan ta'u biyya sana keessa jiraateera. Tilmaamatti akka naannoo bara 52 kana keessa magaala Qorontoos biyya Giriik keessatti argamtu magaalota jiran gurguddoo jedhaman keessaati Qorontoos 1ffaa irratti kan argamtu Ateens isaan kaanitti aananii kan jiran magaalitti kana keessa turee wangeela labsee ayyaanni Waaqayyoo gurguddaan achitti mul'atee namoonni humna hafuura qulqulluutiin cuuphamanii barsiisa gorsa waa garagaraa isaanii raawwate sana booda erga achii deemee marsaawwan kan biraatti marsaa lammaffaatti biyya Efesoon edda dhaqee booddee immoo ergaawwan tokko Phaawulosiin isa qaqqabuurraati kan ka'e xalayaa har'a ilaallu kana yookaan immoo ergaa amanuu harka jiru kana ergaa warra Qorontoos kana Phaawulos ennaa barreessu argina jechuudha. Sababni itti barreessuuf amma faginni inni irra jirurraati ka'ee waldittiin akkaataa inni itti hundeesse barsiisa ergamootaa jalqaba inni isaan barsiise humna hafuura qulqulluu hidhataniin itti fufuu dadhabuu isaanii irraa kan ka'e waggaa baay'ee miti waggaa muraasa mos waggaa 4 waggaa 5 booddee rakkoo gurguddaa ammana hin jedhamne keessa galanii gaafa isaan bittinnaa'uudhaaf ka'an gaafa isaan wal diigan gaafa isaan wal himatan gaafa isaan tajaajiltoota gargar qoodan abalutu nu guddisa malee abaluu miti gaafa isaan jedhan hamma kana kan hin jedhanne kallattii waa'ee hafuuraa gallakkisaniitti isaan deemanitti ergaa barreesse Phaawulos. Ergaawwan Phaawulos barreesse baay'eensaa tokko ergaa namootarraatii isa qaqqabeen haalli waldaan keessa jirtu maal fakkaatti. Amma bara kana keessas waldaan odeeffannoo garagaraa qabdi miti akkuma odeeffannoo qabdu kana yeroo sanattis Phaawulos namoonni dooniidhaan biyya tokko biyya biraatti dhaqanii haalli waldaan keessa jirtu nageenyi ishii waaqeffannaan ishii naamusni ishii wangeelatti fufsiisuun isaanii bal'ina isaanii namoonni hammamii akka amanachaa jiran ergaawwan garagaraa namoonni isa qaqqabsiisu ture. Kanarraa ka'ee Phaawulos xalayaawwan tokko waldaalee sanaaf barreessa jechuudha. Qaamaan kan isaan bira taa'ee isaan barsiiserra xalayaa isaa keessatti tokkoon hin caqasa meenshin godha. Yennaan isin turetti yennaa akkasitti wajjin waaqeffannaa turretti haalli keessa deddeebi'aa ture yeroo sanatti waan isin naagootan haalli isin keessa jirtan jedhee seenaawwan yennaa isaan faana ture sana kaasuudhaan xalayaawwan kana yookaan immoo ergaawwan kana Phaawulos ennaa isaanii barreessu ilaallachuudha. Egaa isaan kana faana wal qabachuudhaan Phaawulos ergaa warra Qorontoos kana warra Qorontoosiif yennaa ni ergu argina jechuudha. Boqonnaa 16 kan of keessatti qabateeru ergaa fi dhaamsa gurguddaa kan of keessatti qabu Phaawulos barreessu argina. Ka'umsi isaa inni jalqabaa ergaa Qorontoos barreessuudhaaf kan isa kakaase jalqabatti nagaa ennaa isaanii dhaamu argina. Rakkinoota waldaa keessatti uumaman irraati ka'uudhaan xalayaa kana yookaan immoo ergaa kana isaanii barreesse. Ergaan Phaawulos warra Qorontoos barreesse inni jalqabaa rakkinoota waldaa keessatti uumaman irraa ka'uudhaan barreesse. Isa kana Qorontoos duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 10 irraa kaasnee ilaallu amma boqonnaa 15 lakkoofsa 58tti guutummaa isaa macaafa kana gaafa qo'annu rakkoowwan gurguddaa akka 6-7 ta'anii tokko gaaffiiwwan gurguddaa isaaf ka'an fi odeeffannoodhaan funaannati irraati ka'ee isa kana godhachaadha. Rakkoolee waldaa keessatti ka'an kana keessaa immoo odeeffannoo kan isa qaqqabsiisan maatii warra Kiilo'ee jedhaman tokko maatii jalqaba waldaa warra Qorontoos keessatti hundooftee wal faana waaqeffachaa turantu
amma rakkoo keessa jirra. Yaa Paulos, gargaarsa kee nu barbaachisa. Waldaa warra Qorontoos waggaa 4 duraati ishii dhiistee deemte akka dur jirtutti hin jirtu. Barsiisa sana hordofaa hin jirtu. Naamusa gallakkisteetti. Biyya lafaa keessatti wanta hin dhaga'amnetti nu gidduutti dhaga'amaa jira. Yaadaan gargar cabuutu jira. Waldaan akka feetee fi gadhiisii taateetti waan ta'eef nu qaqqabi ergaa jedhu wayii namoota mandara Qorontoosii ka'anii biyya Efesoon iddoo inni jirutti deddeebi'anii tajaajila garagaraa fi dhaamsaaf ergaa Paulos isaaniif kennu kana namoota deddeebisan Qorontoos duraa boqonnaa 16 irratti argana. Lakkoofsa 17 irratti akka namoota 4 kan ta'an tokko namoonni kun gidduu sana deddeebi'anii haasaawwan tokko tokko Paulosiif qaqqabsiisu ture. Kanarraa kan ka'e Paulos garaansaa ergaa warra Qeelo'ee kanarraati argateen dhaamsa yookaan immoo ergaa warra Qorontoos kanaaf barreessuudhaaf dirqame jechuudha. Egaa rakkinni waldaa keessa jiru xalayaadhaan kan gaafatames immoo ture. Iddoo lamatti rama boqonnaa 1ffaa irraa kaasee hamma boqonnaa 7ffaatti 1 2 3 4 5 6 guutummaa isaa gaafa ilaallu Paulos ergaan inni isaanii barreesse dhaamsi inni isaaniif dhaame namoota arfan ta'an kanaan ergaa afaaniin dhaamame isa bira ga'e hamii dubbii qabatamaa ta'e biyya sana keessatti wanta kiristaanota yeellaasisuu danda'u gochuu isaanii irraati kan ka'e ergaan kun isaa qaqqabuu isaa irraa kan ka'e xalayaa barreesse. Boqonnaa 7ffaa irraa kaasee hamma dhumaatti kan jiru immoo xalayaadhaan gaafatan. Jarri kun gidduu sana deddeebi'u waan ta'eef xalayaa barreessan. Xalayaan isaan ergatan Phaawulosiin lakkinu qaqqabii rakkoon nuti keessa jirru wanta salphaa miti waan ta'eef duubatti deebi'uudhaaf rakkisaadha. Haalli keessa jirrus rakkisaadha waan ta'eef ergaa keenya kanaaf deebii nuu laadhu kan jedhu kana Phaawulosiif yennaa barreessan argina jechuudha. Egaa kutaan barumsa macaafa kanaa kan inni irratti xiyyeeffatu waldaa warra Qorontoos yennaa sana turte duwwaa irratti odoo hin taane waldaa kiristaanaa ishii har'a jirtu kana akka Daawitiitti nutti agarsiisa jechuudha. Kaayyoodhumti barumsa kanaa inni guddaan isaa kan barachuun nu barbaachiseef seenaa warra waldaa Qorontoos kaleessa turte sana baroota jalqaba jaarraa 1ffaa keessatti argine jajinee dinqifannee kan itti dhiisnu qofa odoo hin taane har'a waldaan kiristaanaa haalli ishiin keessa jirtu wanti ittiin ishiin of soroorsuun itti jiraatu daandii ishiin irra deddeebi'uun itti jiraattu maal akka taate dhaamsa guddaa kan dhaamuu fi deebi'ee waldaa kiristaanaa amma jirtu kan dammaqsu ta'uusaa hubannachuudha. Ergaan kun waldaa Qorontoositti kan barraa'e naannoo bara 47 jedhanii tilmaamu isaan tokko tokko baay'inaan garuu bara 48 hamma 52 gidduu ta'uu danda'a jedhamee yaadda. Bara kana gaafa guyyaa akka kanaati jedhee Phaawulos xalayaa isaa sana irratti hin barreessine. Garuu kan itti mirkanaa'u nagaan inni ittiin isaan gaafate ani hojjetaan Kiristoos kanan ta'e Phaawulos jedhee nagaa isaaniif dhaama. Barri isaa garuu pankichuwal kan ta'e guyyaa isaa wajjin gaafa akka kanaa bara akka kanaati jedhamee tikikkilenyaan isaa yoo beekamullee baate. Tilmaamni guyyaa jiru garuu bara 48 amma 52 gidduu kan jiru ta'a jedhameet ni yaadda. Bara kana gidduutti xalayaa kana akka inni barreesse baay'eensaa hin amanama jechuudha. Macaafni kun ergaa cimaa waa'ee fannoo Kiristoos kan ibsus of keessatti qabatee jira. Keessumaa biyya Giriik keessatti Giriikonni kan isaan ittiin hoogganamanii fi yeroo sana sirni isaan hordofan Giriikonni ogummaa jabaadhaan kan hoogganaman waan ta'eef beekumsi isaan barbaadan ogummaa dubbiitti amanu. Ogummaa dubbiitti amanu. Kana jechuun maal jechuudha? Falaasama hordofu jechuudha. Falaasamoonni isaan hordofan san keessaa immoo Qorontoos magaalittiin magaala baay'ee guddoo ta'uu ishiirraati kan ka'e magaala daldalaati. Lixa bahaan buufata doonii dhiyeenyatti kiiloomeetira 10 fi kiiloomeetira 2 irra kan jiran buufata doonii jajjabaa qabdi. Bu'uura daldalaa turte. Namoonni achi keessa jiran wallaalaa irraa kaasee amma beekaatti daldalaa xiqqaa irraa kaasee amma ekspoortariif importariitti biyyoota garagaraatti kan daldalan. Dhiyeenyatti biyyoota Awurooppaa jiranitti fagootti kan jiranitti warra Eeshiyaatti kanneen birootti hundumatti galaanota kanatti gargaaramuudhaan magaala daldalaan beekamtu waan turteef magaalattii isin keessa namoota hedduutu ture. Namoonni hedduun achi dhaqan kun immoo kan isaan barbaadan kan isaan ittiin buhaaran kan isaan ittiin gammadan magaalittii sana keessatti seena qabeettummaadhaan warri Giriik seenaa nama gammachiisu oduu nama gammachiisu
tapha nama gammachiisu dhiyeessuudhaan bakkatti bashannanan likka akka sinimaa jennu kana jechuudha. Namoonni sanbata waaree booda Doomoo Finfinnee deemtanii namoonni gooftaan qabne mana sinimaa deemnee bashannanna jedhu sammuu keenya xiqqoo ishee riilaaksi goonadhu. Daldaltoonnii fi hojjettoonni biyya sana keessa jiran heddumminaan magaala sana keessatti bakkatti ogummaan yookaan immoo tarataa oduuwwan durii kan fakkaatan dubbiiwwan namoota baay'ee dubbachuu danda'an ogummaa addaatiin namoota mul'atan kan itti taphachiisan magaala sana keessa ture. Magaala sana keessa ture. Ogummaan isaan hordofan ammuma qabatamaan kan ta'e jireenya namootaa irratti dhiibbaa kan fidu, kan nama gammachiisu, kan nama bashannansiisu malee seenaa irratti kan hundaa'e, amantaa irratti wanta hundaa'e kan Kiristoosiin lallabsiisu, fannifamuu Kiristoos kan jechisiisu fudhachiisu hin turre. Kanarraa kan ka'e Paulos ergaa isaa keessatti waa'ee fannoo Kiristoos kana baay'iseetiniin dubbateera. Qorontoos duraa boqonnaa 1:18 irratti isa kanan arganna jechuudha. Paulos gara Qorontoos kan dhufe deemsa hojii misiyoonaa isa lammaffaa keessattidha. Gara Qorontoos kan dhufe deemsa hojii misiyoonaa isa lammaffaa keessatti gara sana dhufe hojii ergamootaa 18 irratti arganna jechuudha. Deemsa hojii irratti immoo biyya sana keessaa ka'ee gara Efesoonitti erga deemee booda baay'inaan seentarii godhatee kan inni ka'u waldaa warra Ormootaa jedhamtee kan beekamtu waldaa warra Ansookiyaa irraati ka'a. Seentariin isaa achidha. Achirraa ka'ee magaalota garagaraatti deeme. Isa kana guutummaa isaa hojii ergamootaa boqonnaa 14, 15, 16, 17, 19, 20 hamma naannoo 21tti gaafa ilaaltan tartiibaan kanatti itti deemee argitu. Isa booddee Paulos deemsa isa gara dhumaa gara lubbuunsaa wareegamuutti inni deemu argina jechuudha. Isa kana taasise jechuudha. Osoo Efesoon jiruuti isaan kanaaf kan isaanii barreesse ta'uusaa sila isinii kaaseera jechuudha. Dabalataanis xalayaa rakkina keessa yennaa jiranis isa qaqqabsaa qabatamaan boqonnaa 7 lakkoofsa 1 irratti arganna jechuudha. Qorontoos duraa boqonnaa 7 lakkoofsa 1 irratti xalayaa rakkina guddaa keessa akka isaan jiran nu qaqqabi kan jedhu keessumaa waa'ee qulqullummaa faana wal qabatee waa guddaaf sodaachisaa ta'e yennaa kaasan argina jechuudha. Walumaa galatti barreessaan xalayaa kanaa rakkinoota isaaniif furmaata kennuudhaaf kan barreesse yoo ta'u, ergaan xalayaa kanaa har'as rakkinoota waldaa kiristiyaanaa furuudhaaf, namoota araarsuudhaaf, gaggeessitoota gidduutti walitti bu'iinsi yennaa jiru, tajaajiltoota waldaa kiristiyaanaa keessa jiran ana caalaan yennaa ka'u, waldaa tokko keessatti akkuma arginu tartiibni tajaajiltootaa hin maxxanfama. Torban kana abaluu tajaajilaa, gaafa akka kana abaluu tajaajilaa, gaafa akka kana abaluutu jira dhamee maxxanfama. Waldaa wan akkas sirna akkasii kana hordofan keessatti yeroo tokko walitti bu'iinsoonni tokko jiru. Gaafa abaluu yoo ta'e hin dhaqu kan jedhan ani kan abaluuti, ani immoo kan abaluuti. Lallaba abaluu natti tola, barsiisa abaluu natti tola, ayyaana abaluu irra jiru natti tola, lakki kan abaluutu caala, abaluun hin agarree'oo. Waa'ee jireenya mataa isaanii dhiisanii, waa'ee jireenya tajaajiltoota warra fayyanii yennaa dinqisiifatanii fi yennaa haasaan argina. Ammas deebi'ee waldaa kiristiyaanaa keessatti kan jiru waan ta'eedha. Isa kanaaf furmaata guddaa kan qabuu fi ergaan warra Qorontoos inni jalqabaa kuni akka qorichummaatti waldaa keessatti tajaajilaa jira jechuudha. Ergamaan Paulos waldaa warra Qorontoosiif erga achii deemee kan barreessedha. Egaa Qorontoos duraa boqonnaa 5:9-11 keessatti xalayaa wayii tokko hin argina. Ergaa warra Qorontoos isa lammaffaa keessatti akkasuma ergaa isa kan biraa hin argina. Xalayaa isa sadaffaa isaa Qorontoos lammaffaa boqonnaa 2 keessatti hin argina. Qorontoos lammaffaa keessatti akkasuma Paulos baroota xalayaa isa jalqabaa kana barreessee walitti dhihoo baroota ta'an keessatti ergaawwan garagaraa xalayaa ergaa Qorontoos isa tokkoffaa kana faana kan wal fakkaatuu fi kan walitti siqu yaadolii garagaraa macaafa kana keessatti yennaan ni kaasu argina jechuudha. Maal jechuufan yaada kana isinii tuttuqee macaafa qulqulluu keessatti ergaawwan 13 ergamaa Paulos barreesse keessaa sadarkaa tokkoffaatti kan inni barreesse jedhamee kan yaadamu warra Galaatiyaatiif barreesse jedhamee yaadama. Isaan wan tokko immoo lakkii kan Qorontoostu dursa jedhanii kan yaadan jiru. Yaanni isaan itti yaadanii fi wal faalleessan irraati kan ka'u immoo yaadolii xalayaa ergaa warra Qorontoos jalqabaa kana keessatti kutaa garagaraa keessatti
xalayaa koosa kana duraarratti yeroo akka kanaatti gorsa koosa kana duraarratti jedhee Phaawulos kan dubbatu irratti hundaa'uudhaan xalayaawwan Phaawulos warra Qorontoosiif barreesse isa tokkoffaa fi lammaffaa inni macaafa qulqulluu keessatti arginu kanaatiin alatti odoo hin argamiin kanafe ergaa gurguddaa fi jajjabaa kana of keessatti qabatan xalayaawwan kanaatiin alatti qabatamaan jiru dhamee kan yaadamu xalayaan lamaan tokko akka hafaniiran beektoonni hin kaasochaadha yookaan immoo qorattoonni macaafa qulqulluu hin kaasochuudha. Kanaaf ergamaan Phaawulos Qorontoos jalqabaa kana barreessuu isaatiin duratti xalayaa jalqabaa yookaan immoo kan duraanii jedhee kan kaasu ergaa koosa jalqabaa keessatti jedhee kan kaasu Qorontoos duraa boqonnaa 5:9-11 keessatti waa tokko kaasa. Inni kunis xalayaa gorsa of keessaa qabu. Gorsi isaa immoo waa'ee jireenya qulqullummaa irratti kan xiyyeeffate xalayaa tokkoffaa kana dura kan jiru ta'uusaa tilmaamaan bara 50 amma bara 52 gidduutti Phaawulos kan barreesse ta'uu nu hubachiisa. Mee kutaa kanarratti Qorontoos duraa boqonnaa 5:9-11 kan jiru wangeelaatiin naa baastee na gargaarta gidduudhaan hin dubbisne iddoowwan tokko. Sababiin isaa namoonni baay'een kan garaa ciniinsifatan barnoota ogwaaqummaa irratti kan xiyyeeffatan bal'inaan yaadolii isaan kaasan xalayaan hunduma dura ta'e inni jalqabaa kun odoo harka waldaa kiristiyaanaa ta'eera ta'e har'a waldaa kiristiyaanaa keessatti akkas jedhanii kaasu xalayaa isa ergaa Qorontoos tokkoffaa kana Phaawulos odoon barreessin dura isa tokkoffaa isa kana dura jiru waa'ee jireenya qulqullummaa irratti Phaawulos kan inni barreessee ture. Xalayaan kun akkuma isinitti jedhe waldaa warra Qorontoosiif haa barreeffamu malee waldaa kan akka Galaatiyaa, kan akka Efesoon, Filiphisiiyus waldoota garaagaraa mana namaa keessa jiran hundumaa faana xalayaan kun akka xalayaa ergaatti baattamee adeemamee obboleessi keenya ergamaan Phaawulos Kiristoos irraati kan fudhate ergaa guddaa nuu dhaameera jedhanii akkuma mana sagadaa isaanii keessatti nuti waldaa keessa teenyee amma waaqeffannee macaafa qulqulluu dubbifannu kanatti yennaa sana bara san keessatti xalayaan hin dubbifama ture. Laala yaa qulqulloota dhaggeeffadhaa jaalatamaa obboleessa keenya kan ta'e ergamaan Phaawulos hojjetaa Kiristoos kan ta'e kunoo dhaamsa kana nuu barreesseera waldaa akkaataatti hin qajeelchinu jedhanii xalayaan kun hin naannaha ture. Xalayaawwan kun naanneffamanii dubbifamuu isaanii irraa kan ka'e xalayaawwan gaggaariif ergaa ciccimaa of keessaa qaban yaada Phaawulos kan ibsaniif kan calaqqisiisan ergaan isaa inni jalqabaaf inni tokkoffaan hin badee jedhu beektoon. Naa baaste boqonnaa 5:9-11 nu dubbisi. Namoota halalummaatti jiraatanii wajjin hidhata akka hin taane ergaa kanaan dura keessatti isiniif caafeera. Irra manaa deebi isuma duwwaadha. Namoota halalummaatti jiraatanii wajjin hidhata akka hin taane ergaa kanaan dura keessatti isiniif caafeera. Kana dubbata argitanii namoota halalummaatti jiraatanii wajjin hidhata akka hin taane ergaa koo kanaan dura keessatti isiniif caafeeraadha. Kurnaffaatti nuuf ifi. Ergaa koo keessatti namoota halalummaatti jiraatan wajjin hidhata akka hin taane jechuun koo walitti qabaatti warra biyya lafaa kana keessa halalummaatti jiraatan yookiin warra sassaban yookiin warra saaman yookiin warra waaqayyoon tolfamanii sagadan baqadhaa jechuu koo miti. Kanaaf raawwattanii biyya lafaa keessaa bahuuf hin barbaachisu. Wanti isiniif caalu ani amaneera jedhee nama halalummaatti jiraatu yookiin nama sassabu yookiin nama waaqayyoon tolfamaadhaaf sagadu yookiin nama machaa'u yookiin nama saama wajjin hidhata hin hidhatinaa isa wajjin illee hin nyaatinaa kan jedhu.